dura ka hawaasa eeganje halammata hoggana lafa dhufu kana bakkaan gahuu fi qopheessuu irratti kasdaffaa immoo kan marka reefu qadiinoo yeroo bal'aa irra fudhatee haaseessan miidiyaa Oromoodhaa kan haqa Oromoo sagalee Oromoodhaa Oromoos akka wal dhagayan alagaa fi firaaf alagaanis akka dhagahu godhu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jaamu tokko jaaruu barbaanna. Yeroo ammaatti wanni sagaleen Oromoo hedduu badee tureef inni guddaan miidiyaa dhaba. Miidiyaa dhabaan waa lama nu godhe. Tokko akka nuti fiin dubbatanne nu godhe. Lammata waan dubbatamu qilleensi kun beeytaa waa hedduu keessa jira. Qilleensana keessatti sagaleen teenya waan hin jirreef sagaleen diinota keenyaa ol bahuudhaan nuti akka waan hin jirreetti sadarkaa itti lakkaa'amuun yeroo itti geenye keessa jirra jechuudha. Waan tokkoon sin garsa isinitti hima. Minilik kun kan nama keenya harka mure, ka harma mure, ka uummata keenya gaagama san hundarraan gahe sun waggoota 5-6 dabre kana keessatti faarfamee hafarfamee akka lammataatti dhalatee joollummaan teenya taqubeen wajjin baratte xiqursa hojjanitti hedii wajjin faarsan jechuudha. Kana miidiyaa godhe. Maaliifi wanjalli ni dalage, yakkiin ni dalage, rooroon ni dalage sun inni mamtu. Wanni xiqqoon inni dalage sanuu ka uummanni keenya isaa dalage aduwaan san ol kaateeti hafarfamtee goota Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in ka Afrikaatu ta'ee namichi hoggaa gaafatan gurraachaa miti fiinjee bara. Gaafa Afrikaan Ameerikaanonni warri Jamaayikaa dhaqee gaafatu an gurraachaa miti an faranjiidha namichi fiinjee sun goota Afrikaa ta'ee jechuudha. Seenaan leenjisoo diigaa seenaan gootonni afran qalloo dalagan seenaan nama keenyaa ka Finfinnee irraa buqqa'ee dhabameeti ka abbaa buqqaasee ol ka'ee deeme jechuudha. Fakkeenya lammataatiin isinii dabala. Wayyaanonni mallas ka watar irratti guyyaa guutuu nama fixe. Ka huursootti waraana keenya walitti qabee nam 800 baatii lama keessa fixe. Ka qarayyoo teenya ijoollee teenya barattoota teenya nam 25 mana hidhaatitti akka hoolaa uguree irra taa'u. Kanama kana hunda biyya keessa ari. Yakki isaa kun hundi irraanfatameeti. Miidiyaan halkanii guyyaa itti xiichee hoggaa inni tu seenaan warra inni ajjeesee sun dhabamee namni keenya gurraacha uffatee Oromiyaa bahaa dhihatti isaaf hooyaa ture. Miidiyaan godhe kana. Maaliifi miidiyaan jirtu ta wayyaaneeti wayyaaneen gaaromina isaa gootummaa isaa hayyummaa isaa himti. Osoo nuti miidiyaa qabaannee hoo yakka isaa jallina isaa badii isaa himna jechuudha. San dhabuurraa kaka'ee mallasaan san dhabuurraa kaka'ee Oromoon teenya afaan ofiitiin mallasaa dhabooche. Kana miidiyaan nu godhee jechuudha. Kana akka hubattaniif takka lamaan isinii dabala. Oromoon bikka arra geesse tana even Itoophiyaan tun bikka arra geesse tana walqixxummaa xixiqqoo saboota jidduu dhufte tana Oromoonni eenyu gad miti kan irra keessa qabsa'an. Gootonni akka Jukii Bareento, gootonni Baalee, Kakkaa Hayilamaariyaam Gammadaa keessa dhumaniiti walqixxummaa bilisummaa hanga xiqqoo harkanne tana asiin nu gahan. Seenaan isaanii sun dhokatteeti har'a kan mul'atu Qashi Gabruu. Ijoollee Oromoo keessa yoo ta'an Oromiyaa keessa har'a Qashi Gabruu namni hin beekne hin jiru. Intala Tigree takka gaafa dargaggeessan qabamtee dokumentariin isii bahee goota Itoophiyaa ka Oromoo hunda taatee Oromoon hundi Qashi Gabruu ta'uudha barbaaddi. Oromoon Jukii Bareentuu beeytu meeqa? Taraggaa Duroo Baadaa beeytu meeqa? Hayyaloon goota guddaa ta'ee tafarfama. Isaanii goota. Nu garuu ka isaa gadi hin qabnu. Guutama hawaas qabna. Mul'isa abbaa gadaa qabna. Kaloolee lolchiise. Ka qawwee takkarraa kaasee waraana jaaree asiin gahee bika nu keenya kan kun dhokateeti. Goonni keenya dhokateeti goonni alagaa kan ufitu irratti gootame goota nurratti ta'ee jechuudha. Kana kan nurra fide miidiyaadha jechuudha. Kanaaf kana jijjiiruu nu barbaachisaa. Yoo
gootummaan nama keenya kakalee hin dubbatin boru goota argannaa irraa baya. Maaliif namni tokko ka'u fakkeenyaaf duratti arguudha qaba. Akka fakkeenyaatti gootota keenya seenaa teenya yoo as baafnee kan mul'ifne taate seenaa haaraa dalaguun hedduudha nu dhiba jechuudha. Kanaaf miidiyaa nu barbaachisa. Miidiyaa kana ijaaruudhaaf yeroo dheeraa fudhannee irratti dalagaa jirra. Akkuma reefu jeetti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhamu ka odeeffannoo gaarii fi hamtu toltuu fi bal'oo Oromiyaatii fi Oromoodha. Oromoon nu akka walirraa dhaga'u alagoonnis akka nurraa dhagahan godhu ka televizyiina raadiyoo gama weebsaayitiin gama adda addaatiin odeeffannoo Oromiyaa keessaas biyya alaatiis funaanee akka namni keenya wal dhaga'u godhu jaaruuf socho'aa jirra. Miidiyaan kun namoota bebbeekamoo amanamoo kabajamoo isin keessaa bahan kan Oromoonni itti abdatuun akka boordiitti gubbaarraa bula. Achi keessatti ijoolleen afaa dhufaa qaamaa cufaa ta beekumsaaf dandeettii ogummaa qabdu waliif finnee executive yookiin immoo koree hojii raawwachiisuudhaan geggeessina. Akkasumas gaazexeessitoota beekumsa isaa muuxannoo isaa leenjii isaa qaban kan kaffaltiin barbaachisaan kafalamuufiif dhaabbatanii deemuudhaaf deemti jechuudha. Kanaaf miidiyaa kanarratti deemuun hojii itti hojjennee jirra. Yoo rabbi biraa taate gargaarsi uummata keenyatti saala ammaa jiru kana yoo itti fufu taate baatilee muraasa keessatti televizyiina isin fakkaatu haqa keessan isin irraa himu ka goota keessan isiniin wal barsiisee isinii faarsu ka diina keessan diinummaa isaa calaqqisiisu isiniif as bahuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf nu gargaara. Karaa sadiin nu gargaaruu dandeessan. Tokko yaadaan nu gargaara. Kun hundi muuxannoodha qabdan. Miidiyaa agartanirraa keessa turtanirraa gorsa nuu kenna yaadaan nu gargaara. Kalammataa ogeeyyota adda addaatii isin keessa jira. Cinaan joornaalistiidha. Cinaan injiinaroota ta'uu dandeessan. Bifa adda addaatiin ogummaa qabdanii nu bira dhaabbadhaa nu gargaara. Ogummaa hoggaan jiru warri waa'ee faayinaansii beeytan faayinaansiidhaan nu gargaaruu dandeessan. Warri seeraa gama seeraatiin nu gargaaruu dandeessan. Beekumsa qabdaniif ogummaa qabdaniin nu gargaara. Ka sadaffaa diinagdee. Wanti tun hojiirra ooluudhaaf yaanni ittiin deemnu kun caasaan nuti amma gadhaabne kun bakka gahuudhaaf diinagdeen isa barbaachisa. Leencalloolee isa barbaachisa jechuudha. Diinagdee carraaqxanii argattanirraa nu bira dhaabbadhaan beekumsa qabdaniin diinagdee san hojiirraa oolfannu kanaan nu bira dhaabbadhaan jira.